Hayyee akkam jirtu hordoftoota keenya nagaan waaqayyoo hunduma keessaniif haa baay'atu akkam jirtu naguma kun dubbisa kitaaba bara ol kaafamuu biyya keenyaa jedhu kutaa afuraffaa isaatiiti. Kanaan dura kutaa tokko lama sadii jennee isiniif dhiyeessaa turre har'a kutaa afuraffaadha. Kutaa tokko kaasnee amma kutaa sadiitti waan isiniif dhiyeessine keessatti akkaataa mul'atichi kenname biyya Itoophiyaa kutaaleedhaan bakka afuritti qoodamanii naannolee gurguddaa sadiitti qoodamanii qabeenyi isaanii akkaataatti ibsamuu kutaa sadaffaa keessatti immoo waa'ee Finfinnee, waa'ee daandiiwwanii, waa'ee haroowwanii, waa'ee tullawwanii, waa'ee daandii baaburaa, waa'ee sochii galaanaa, haala daldalaa, haala walqunnamtii Itoophiyaan biyyoota ollaa ishee wajjin waliin qabdu kaasnee isiniif dubbisnee turre. Har'a immoo haala daandii qilleensaa Itoophiyaa fi sochii turistootaa isinii dubbisnaa. Kun kutaa afuraffaadha. Ammas waan tokko dhaamsa isiniif qabna dhaggeeffattoota keenya. Innis mul'ata kana gaafa dhaggeeffattan wanti baay'een ergasii ta'eera jaateef mul'ati kun kan kenname akka lakkoofsa Itoophiyaa bara 1994tti ta'uusaa yaadadhaa. Wanti lammaffaan har'as isin yaadachiifnu waa'ee mul'ata kanaaf akka kadhattanidha. Kadhachuu barbaachisa mul'atichaa fi akka inni raawwatamuuf kadhannaa nu barbaada. Mul'aticha duukaa deemuuf illee kaka'umsa nu gaafata jaateef kadhannaan immoo furtuu waan hundumaati. Kutaa afuraffaatti fufna. Innis waa'ee daandii qilleensaati. Waaqayyoo waa'ee sochii daandii qilleensa Itoophiyaa akkas naan jedhee guddinni Itoophiyaa karaa daandii qilleensaas baay'ee olaanaa ta'a. Kanaan booda buufanni xiyyaaraa sadii gara kibba lixaatti ni hojjetamu. Yaa saba Waaqayyoo sagalee isaaf amanamaa waan ta'eef isa jedhe ni raawwata. Daandii qilleensaa waliin haala wal qabateen xiyyaaronni kaargoo jedhaman hedduun gara keenya ni dhufu. Tajaajila xiyyaaronni sun kennan nama deddeebisuuf qofaa osoo hin taane meeshaa daldalaa, fuduraa, kuduraa akkasumas urgooftuu geejjibuufis akka ta'e hubadhe. Guutummaan Itoophiyaa kan guddattu yoo ta'eyyuu kibbi lixa Itoophiyaa haala adda ta'een xiyyeeffannaan akka itti kennamu hubadhe. Xiyyaaronni kunis gara sanatti kan xiyyeeffatan ta'a. Investorotaa fi turistoota qofaa osoo hin taane daldaltootaafis saffisa dabalu. Itti dabalees Itoophiyaan xiyyaara guddaa Airbus yookaan Airbus jedhamu biyyoota Afrikaa dursitee ni bitti. Itoophiyaan xiyyaara guddaa Airbus jedhamu biyyoota Afrikaa dursitee ni bitti. Sababiin isaa nama hundumaan sochii bal'aa karaa hundumaanis sochii bal'aa waan qabduuf ta'a. Itoophiyaan yeroo sanaa akka sogiddaa kan barbaadamtu taati. Afrikaafis fakkeenya ta'uun ishee sirriitti ifa ba'a. Waaqayyo kanas raawwachuuf dubbateera. Qabxiin itti aanu sochii turistootaa yookaan daawwattootaati. Hanga yoonaatti waa'ee turistootaa isan argee cimsuuf waan an argee ulfina waaqayyootiif nan dubbadha. Dureeyyiin kaabaa lixaa fi bahaa gara Itoophiyaatti utuu yaaniin argeem dacheen keenya baay'ina turistootaa irraa kan ka'e waliin geessu. Hoteelonni bakki bashannanaa fi galmi bineeldotaa yookaan paarkonni namoota bifa adda addaa hedduun guutamaniin arge. Namoonni diimoon magaalonni gurraachonnii fi adiin baadiyyaa fi magaalaa keessa utuu deddeebi'aniin arge jedhu abbaan mul'atichaa. Bineeldonni, bineensonni, simbirroonni tokkummaan utuu basha'anii, taphatanii fi socho'anii suuraa kaasuuf yeroo turistoonni karaa wal saaman argeera. Hoteelonni waan hanqataniif dirreef tabbarratti godoo ijaaruun yeroo bashannanan Jarmaniif jilbeenfadheen kana hundumaa arge jedhu abbaan mul'atichaa. Yaa dubbisaa kitaaba kanaa isin immoo yaa dhaggeeffattoota
viidiyoo kanaa. Karaa garbicha isaa ergaa isaa inni ergee Waaqayyoo haa galatoomu. Yaa dubbisaa. Hubannoon akka dubbistu sin yaadachiisa. Hubannoon akka dhaggeeffattu yaa dhaggeeffataa. Seensa irratti hanga tokko ibsu akkuma ni yaalee yeroo jalqabaaf barattootatti mul'aticha yommuu himan gara yaada kootti kan dhufe saba hundumaa bira ga'uu qaba kan jedhu ture. Egaa kunoo Waaqayyoon nu gargaaree dubbistootaan geenyerra. Karaa viidiyoos dhaggeeffattootaan geenyerra. Yaa nama Waaqayyoo irra deddeebi'ee maal argitaa jedhee si gaafachuu koo waan dagattu natti hin fakkaatu. Kuusaa gaaffii maal argitaa jedhu bannee akka si gaafanne gumbiin yookaan kuusaan deebisaa naannoo mana keetii akka hin dhibne si yaadachiiseen ture. Hubannoo deebichaa adeemsa keessaa akka hubatte nan yaada. Nama maal argita jedhee akkuman gaafadhee Waaqayyoon immoo maal jetta jedhee gaafadhee. Warri baratan waa'ee dinagdee Itoophiyaa akkanaa fi akkas isa isaan jedhan ergan ilaalee booda Waaqayyoon immoo yaa Waaqayyoo maal argitaa jedhee gaaffii dhiyeesseef hin jira. Waaqayyos dhoksaa Itoophiyaa gadi fageenyaan waan beekuuf bara ol kaafamuu jedhee deebise. Jimaata galgala karaa luba bal'inaa mul'ata dhufe barattoonni kiristaanaa yuunivarsiitii Finfinnee keessaa isaanii dhugaan tokko deddeebi'aa gara dormitti deebi'anii. Fuula dargaggootaa sanarraa gammachuutu mul'ata. Hojiif kaka'umsa guddaatu isaanirraa dubbifama. Sanbata ganama subii waa'ee ergaa jimaata galgalaa ho'isanii mari'atu. Mana bultoo keenyaa keessaa Oromoo, Amaaraa, Tigiree sabaa fi sablammoonni biroon tokkummaan hin jiraatu turan dare. Walumaa galatti namoonni gara 7 taanu waa'ee ergaa dhageenya kanaa gammachuun liqinfamne sanbata obboroo mari'anne. Gareen tokko lammaffaa carraa Ameerikaa deemuu hin guutu jedha. Gareen tokko lammaffaa carraa Ameerikaa guutuu yookaan DV hin guutu yeroo jedhu gareen kaan immoo hojii kanaaf haftee ta'uuf gama kaminuu qooda fudhachuu qabna kan jedhu ture. Mareen jimaata galgala eegalame bal'inaan itti fufame. Hundumti keenya wanta tokko irratti xiyyeeffanne innis yeroo masaricha ijaaruuf kaanu qorumsa nu mudatu mo'achuuf humna Waaqayyoo kadhachuun akka nurra jiru ture. Garaa keenyaan Waaqni Waaqaa nu gargaaraa nutis garboonni isaa kaanee ni ijaarraa jenne. Hiriyoota keenya hedduu karaa irratti isa hambisee abdii kutachuu nunis akka hin qunnamneef siniinis akka hin qunnamneef Waaqayyotti amanachuu keenya yoomiyyuu irraanfachuu hin qabnu. Qorumsa adda addaa yommuu nu mudatu akka gammachuu hunda caalutti lakkaa'uu akka qabnu ergamaan Yaaqoob ergaa obboloota tamsaan 12f ergirratti ibseera. Yaa obboloota koo qoramuun amantii keessanii obsa akka fidu beektanii qorumsi adda addaa yommuu isinirra ga'u akka gammachuu guddaatti lakkaa'aa. Yaaqoob 1:2-4 irra jira. Yaa nama Waaqayyoo dinagdeen Itoophiyaa yommuu baratan kan salphatu yommuu jiraatan kan ulfaatu ta'usaa dursinee ilaaluuf yaallee jirra. Waaqayyoo waan dinagdee Itoophiyaa isa yaada isaa keessaa qabu garbicha isaatti dubbateera. Kanatti aansuun waa'ee barootaatti ceena. Hanga yoonaatti kan dubbistan kanaa achis dubbisuuf kan jirtan hundi yoomii fi akkamitti raawwatama gaaffii jedhuuf lubni bal'inaan waa'ee barootaa akka armaan gadiitti ibsu. Galatoomaa hordoftoota keenyaa waa'ee barootaa bara meeqatti maaltu taasa jedhu lakkoobsa yookaan kutaa 5ffaa keessatti qabannee isiniif dhiyaannaa. Akkuma dursinee isinitti dubbanne mul'ati kun kan kenname akka lakkoobsa Itoophiyaa bara
1994ttidha. Bara 1994tti yeroo jalqaba isaa ta'u bara 2004tti maaltu ta'a? Bara 2014tti maaltu ta'a? Bara 2024tti eessa geenya isa jedhu abbaan mul'atichaa qeessa bal'inaan kutaa kutaan qodanii iddoo sadiitti nu ibsanii jiru. Isa viidiyoo kana kutaa shanaffaa keessatti isiniif dhiyeessinaa. Har'aaf nagaatti tura. YouTube channelii keenya subscribe gochuun nu hordofaa. Waaqayyo isin haa eebbisu. Yaada keessan koomentii jala nu kaa'aa. Waan hafeen sirreessinaa. Waan hir'ate jettan nu beeksisaa. Eebbifamaa. Waaqayyo isin haa eebbisu.